Yoo yaar kafuunii kabajamtoota hordoftoota miidiyaa madda nageenyaa jaalatamu oduu idilee galgala kanaa qabannee dhiyaanne isinitti muunqassi faana turan jersoo wallooti. Oduu keenya jalqabaatiin kaaba Oromiyaa godina Walloo keessatti manni Oromoo haala ulfaataa fi addeessa keessa jiraachuun himame. Humnoonni Amaaraa fi Federaala qe'ee Oromoo weerraa kan jiraniif saamicha akkasumas reebichaa fi uummata nagaa irratti kan raawwataa jirantu jiraattonni madda nageenyaatti himanii jiru. Bal'ina isaa akkatti aanutti isiniif dhiyaata. Kaaba Oromiyaa godina Walloo keessatti fiinxaaliyyiin Amaara godina Oromoo Walloo diiguu qabna dhaadannoo jedhu qabatanii diinagdee guddaa dhangalaasanii naannaa godinichaa mandheeffatanii godinicha keessatti fi naannaa godinichaa keessatti qotee bulaa Amaara baay'inaan leenjisaa akka jiran namni haadhisaa Oromoo ta'e abbaan Amaara ta'e shira isaanii kana jalaa saaxilee akka jiru jiraatan aana dawaa caffaa tokko madda nageenyaatti akka madda keenya kana irraa odeeffannetti jarri warra godinicha keessa jiran kan fedhii jiraa qabu fi akkasumas miseensa faannotaan ofii dhaqanii dubbisuu sodaatanii lakkoofsa bilbila isaanii fudhatanii warra biyya alaatti erganii fiinxaaliyyoonni Amaara akka godinicha Oromoo kun diigatu diinagdee guddaa walitti qabaa jiran kun lakkoofsa sun yeroo harki isaanii gahe dhalaa fi namoota nama amansiisuu danda'anitti hirmaatanii namoota biyya saniin wal feetan nutu isiniif gochuu qaba waan barbaadan isiniif goona jechuun marti of ijaaranii dhiiraaf dhalaa yeroo lolli keessintu lafa sana beekam faannoo keenya dura dhaabbatanii lafa agarsiiftanii jechuun maallaqa gadi dhangalaasanii godinicha diiguuf ijibbaata godhaa akka jiran namni waa'ee isaanii kana hordofaa jiru kun jabeesse Oromoon akka of qopheessan ergaa dabarsee jira. Gama kaaniin namoonni lakki nuti waan kana hin dalagnu ijoollee teenya isiniif dabarsinee laannu jedhe liyyuu hailii didhe gaafa lolli kee namni jalqaba tarkaanfii irratti fudhannu isin beekaa jedhanii nu doorsisaa jiran jedhan warri yeroo ammaa kana sadacha jedhamanii matamaa jiru. Haaluma kanaan ilmaan Oromoo Walloo irratti xiyyeeffatame hidhaan raawwatamaa jiru akka nammaati. Ilmaan Oromoo Walloo baatii tokko dura fiinxaaliyyiin Amaara godina Walloo diiguu qabna dhaadannoo jedhu qabatanii lola qe'ee isaanii irratti taasifame ofirraa qolatu shakkamaa isaa taasise har'a jumlaan maniidhaatti guuramaa fi kaan qe'ee ofii irra baqataa jiru jedhu maddi keenya gabaasnuuf laate. Ergaa Oromoo Walloo weerartuu qe'ee isaa irra qulqulleesse booda naannoon Amaara komaandi poosti waliin ta'uun yoo xiqqaate aana jiille dhumuuqa qofaa irraa namoota 50 qabanii hidhanii jiraachuu kan eere maddi keenya kun namoota hidhaman keessa kan maqaa muraasni nuge kanneen armaan gadii qadham tokko Aliyyi Haajii Hasan 2 Umar Aliyoo jedhama 3 Muhammad Shee Aliiti 4 Muhee Ammee jedhama 5 Handaree 6 Muhammad Aliyyeetim 7 Muktaar Abbaa Umaree jedhama 8 Jawwii 9 Muhammad Umar Sanqalleetim 10 Aliyyi Muhammad Husseenim 11 Muhammad Ahmad Muwaalii 12 Ammee Mootim 13 Muhammad Shee Ibrahim 14 Ammee Ummim 15 Muwee Caffee 16 Khalid 17 Ahmad Umar 18 Hussein Dabbom 19 Ammee Shee Muhim 20 Seyd Muwee kan jedhamu yoo ta'u 21 Juwaar Akkaluu jedhama. Namoonni kunneen ergaa aana jiille dhumuugarraa qabamanii hanga tokko manuma hidhaa aana jiille dhumuuga keessatti darramanii kan turan yoo ta'u yeroo ammaa kana maniidhaa guddaa magaala Kamiseetti dabarfamanii akka jiran maddi keenya gabaasa magaala Sanbateerra nuuf laate eeree jira. Odeeffannoo dabalataan godina addaa saba Oromoo Walloo keessatti humni addaa naannoo Amaaraa fi humnoonni Federaala maqaa nageenya buusuu jedhuun qobsiifame ulaa qotee bulaa Oromoo irra deemuun namoota nagaa dhaaba siyaasa kamurraa bilisa ta'an jumlaan hidhaatti guuruu reebicha raawwatu saamuu fi dubartii Oromoo maqaan abbaan manaa keessa jira jechuun darraa jiraachuu jiraattonni madda nageenyaatiif himani.
hidhattoonni mootummaa abbaa irree Abiyyi Ahmadiin hoogganamanii fi kanneen mootummaa naannoo Amaaraatiin uummata Oromoo Walloo irratti qubsiifame ergaa lolli tibbaa amajjii 23 bara 2023 eegalee kaase ilmaan Oromoo Walloo qeef qabeenya isaanii irraa buqqaafamanii muka jalatti galanii kan jiran yoo ta'u namoota lakkoofsaan 50 ol ta'an jumlaan hidhaatti guuramu irra deddeebiin isiniif gabaasaa jirra. Murni hawaasa afaan qawween jiraachisuu barbaadu bilxiginnan lafa Oromiyaa dirree lolaa taasisee jiraachuu fi ilmaan Oromoo irratti xiyyeeffachuun duguugga sanyii geggeessaa akka jiru miidiyaalee gurguddaa dabalatee hanga xixiqqaatti gabaafamaa jira. Guyyaa kaleessaa galgala jechuun bitootessa 3 bara 2023 akka lakkoofsa Empire Itoophiyaa sa'aatii 12 irraa eegaluun qeen Oromoo aana jillee dhummuuga ganda caffee jedhamtu waamamtu humnoota waraana mootummaatiin marfamte akka jirtu jiraattonni gondichaa yaaddoo keessa galu irraan kan ka'e bilbila madda nageenyaatti mani humnoonni baay'ee mana qotee bulaa Oromoo maqaan isaa Aliyyi Ahmad Musikkee jedhamu beekamu jiraata ganda caffee yookaan duwwaa tokko ta'e mana qotee bulaa kanaan marsanii akka jiran maddi keenya eeree jira. Akka maddi keenya gabaasanuuf laate jedhutti humnoonni kunneen namoota baay'ee reebicha irratti kan raawwatan ta'uuf haadha manaa Aliyyi Ahmad Musikkee dabalatee shamarran muraasa irraa bilbilli yookaan silkiin akka saamamu dubbatee jira. Jiraattonni aana jillee dhummuuga ganda caffee keessa jiraatan humnoonni kunneen mana qotee bulaa Oromoo irra deemuun sakatta'iinsa raawwataa akka jiranii fi shamarreen darramaa akka jiran namni maqaan isaanii akka hin eeramne barbaadu bilbila madda nageenyaatti himan. Hooggantoonni adda bilisummaa Oromoo haala ulfaataa fi yaaddeessa miidiyaaleen irraa gabaasaa jiran keessa ta'anii uummata isaanii Boorana keessatti dhumaa jiraniif gargaarsa taasisanii jiraachuun gabaafame. Bal'ina isaa dabalataan akka itti aanutti isiniif dhiyaata. Hooggantoonni adda bilisummaa Oromoo haala ulfaataa fi rakkoo cimaa ta'e keessa jiran uummata Oromootiif birmannaa taasisanii jiraachuun beekame. Mootummaan PP hooggantoonni abaabotii takka malee akkuun kaanfamanii dhaman taasisuun waggoota lakkoofsisuun haala ulfaataa keessa kan jiranii fi dhukkuboota garaagaraatiif kan saaxilamanii jiran ta'uu isiniif gabaasa turuun ni yaadatama. Qondaaltonni fi hooggantoonni abaaboo mana hidhaa Burraayyuu keessatti hidhamanii darramaa jiran lubbuun keenya bade lubbuun uummata keenya Booranaa baraaramu jechuun haala ulfaataa miidiyaaleen irraa gabaasaa jiran keessa ta'uun uummata isaanii Boorana keessatti hongeen dhumaa jiraniif bira dhaabbachuuf dhiibbaa gochuun uummaticha faana akka dhaabbatan sagaleen qeerroo bilisummaa Oromoo gabaasee jira. Waggoottan 3 mana hidhaa keessatti kan turanii fi jiran hooggantoonni abaaboo maallaqa firaa maatii fi jaallan qabsoo isaanii mana hidhaa isaanii kennan irratti walitti qabuun qarshii 10,450 uummata Booranaaf gumaacha taasisanii jiru. Maallaqa kanas lakkoofsa herreega dhaabbata gargaarsa Oromoo ORA irratti galii taasisanii jiraachuun beekame. Hooggantoonni kunneen tokko Jaal Mikaa'el Booranaatiin 2 Jaal Abdii Raggaasaa 3 Jaal Kennisa Ayyaanam 4 Jaal Lammii Beenyaa 5 Jaal Daawit Abdataa yoo ta'u Jaal Gadaa Gabbisaa fi Dr. Gadaa ol jirraadham. Qondaaltonni abaaboo kunneen waggootan 3 ol badii takka malee ukkaanfamanii dhamanii kan jiran yoo ta'u haalli isaa yeroo ammaa kana keessa jiran ulfaata keessa ta'e ni beekama. Haa ta'u malee haala kana keessa ta'anii uummata isaanii osoo hin daganne aarsaa gochuu danda'an achuma keessa ta'anii uummatichaaf wareegama isaan barbaachisu yookaan waan godhuu danda'an gochaa kan jiranidha. Egaa kabajamtootaaf hordoftoota miidiyaa madda nageenyaa oduun har'aaf qabannee dhiyaanne kana gammaa daawwatanidha. Qophiilee madda nageenyaa fan daawwachuu barbaadan Tiwiitara keenyaa fi yuutuubii keenya akkasumas peejii keenya jala dhaqaa isiniin jecha waan nu waliin turtaniif galatooma.